gartee subscribe godha gaa harka keessan fayyaa harkatu subscribe godha rabbii fi oromoo waan xiqqoon gaafatan jaa kitaaba iljiisfi gale miliyoonaan gaa ankuma dhibbaa waan xiqqoo tan isin gaafadhu si gale miliyoona 10 miliyoon 60 miliyoon እንደዛ ነው ሲገለ ሃይ ሰንቱ ይስመዳለ ማለ ሚሊዮና ተከ ሚሊዮን ለማ ሃይ ኦሮሞት ይመዳሉ አየ አኩመ ቤከሙጋ ጅዱ ተና ሰገንታን ኬኛ ከነረት ይይፈቴ ገርቴ ማፊያ ሉቡ ነማ ባፍቱ ዲገ ነማ ዱይዱ ገርቴ ጎሮተን ወያኔ ሌንጂየሜ ፒፒ ዳ ሌንጂየሜ ergamtoota piippiidha saaxiluudha jechuudha si gale sanuufu waan kana itti milkoonee jirra jechuudha waan oromoon amata sadii sheekii qeensii si gale manguddoo hundi iyyee dadhabe leenci sab'a leenci dhugaa horma dhugaaf booratu biyyeen jambuutu jan oromoon oggemamaa خرمي دوغا وغيدفو جوين غويا سدي 3 day جت فرنجي الحرب 3 day غويا سدي قفتي بربديسه زيغل بكن جره غدي يارو مارا غرتي غاري خجيبان جارمي غدا فكاتا waan namni diiguu hin dandeenye wayyoo kana buutan funyaan isin caccabaa ni daakamtan ni salphattan ni xiqqaattan osoo namni juuti warri haqaa ugiitti bu'e akkuma bishaaniiti jechuudha cubbuun tun akkanuma dhuftee isinitti fakkaatiin jara kee namoonni gariin amma ijoollee biyya arabaa wal fixaa maarree biyya arabaa wal fixaa lakki an akkasitti yaadu garuu ijoollee tana duuba maastar maayindii guddaa jira warra dur gartee saabaa'oodhaan injifannoo labsee makiinaa hangana boojine khilaash kakkoobii hangana boojine bireenii hangana boojine maarree boojine wayitti hireen lafatti nafnee jee gartee warra qabsoo nu jibbisiisan ni yaadattan injifannoo soba way asin mana gubnee adaadoti yatakka faatan lubbuun jirtu ta'ammallee horu jirtu bar ilmaan qabdi gurbaan amma isiin dhiyootan dhalte maqaan Muusaa yaani sigale sanfaa ajjeesan sigale namitti fayyaa qabdu ta horu jirtuun siin jeebar saabaa'oodhaan kana godhuu turanii jechu kana gartee ummanni oromoon oduma malee afaan malee gatiin qabdu way nurraa dhiisaa jedhanii saabaa'oodhaan akka qabsoo oromoo gabbuusan akka qabsoo oromoo tuffachiisan akka qabsoo oromoo namni tuffatu godhanii jibbu abdiirraa muratu godhaa turanii jechuudha eenyuun hoogganamti Geetaachoo Asaffaatiin hoogganamuu turtee jechuudha sigale tana sigale mormiin takka hin jiru jechuudha amma ijoolleen tun eenyuun hoogganamti namni kun ozoon mukhawduu waliin fitin dura waajjira pirezidaantiitii rakkoon kaatee ejeetumaan viidiyoo kiyya Oromiyaa United mucaan jiru haa galatoomu viidiyoo kiyya guutuu harkaa qaba isa jala seentanii ilaaluu dandeessan wanni kun Minisoota irraa namni lama dhaqee alaatu aangorraa si buusuu deema jedhaniiti doofaa wadala Abiyyii kanatti Kashimallis jaamu kanatti dubbatanii sababa caaltuu isaaniitiin guyyaa wajjiin isinii himan nuti si wajji jirraa jedhaniiti Harargee keessa gosa naqanii ijeetumaan isinii himuu ture wanni waajjira pirezidaantirraa kaatee haga gaara Suudii dhuftee muka nama waliin naysiifte isin hin galu duursa gosaa wal qooduun gandaa wal qooduun abaluutu bar kiyyachi jira maarreen kiyyachi jira miitirkishoon kiyyachi jiraan dura biyyarraa kaatee jechuudha summii gartee ilmaan Geetaachoo Asaffaa warri Daawit Ibsaatiin hoogganamu biyya alaa tanatti hoogganuu turan
ilmaan Kamaal Galchoo, ilmaan Maarree, ilmaan Galaasaa Jilboo, ilmaan Hailuu Gonfaa jedhanii gartee asii wal qoodu turan biyya fuudhanii galanii jechuudha. Wanni sun teesseeti gartee dhadhaa baatee waajjira pirezidaantii irraa kaate. Dursa Harargee gosummaa akka raqa jibbitu. Harargee addunyaa guutuuf tokkummaa labsite. Harargee addunyaa guutuu Oromummaa barsiifte. Tana gartee ati ala, ati anniyya, ati maarree, ati miti warra TikTok jala dhaqaa lakkaa wagaa. Bar akka as sahabaan gartee akka sahabaan nabii maqaa beekanii sheekan jarri kun gosa tana maarreerraa dhufee, girgiddarraa dhufee, gadaarraa dhufee, dhagarraa dhufee tokko tokko wal beekan ani hin beeku si galee. Akkasii wal qooduu eegala. Eega kana wal qoochisan booda Oromoo tana tokkummaa isii caccabsu seena. Naannoo seena qabeetti takka fuudhanii naannoo biroo jala galchuu fakkeenyaaf amma madda walaabuu fuudhanii Boorana Bahaa jala galchuu. Angaafasiin gabbee isinitti ishe. Tokkummaa keenya caccabsu jiranii. Boorana jala galtuus, Gujii jala galtuus maddi walaabuu madda walaabuuti. Sigale. Ilmaan Minilik zariin gartee seenaa Oromollee, aadaa Oromollee, safuu Oromollee jijjiiruu hin dandeessu jee gaafasiin isinitti. Tokkummaa keenya caccabsu seenanii jechuudha. Erga tokkummaa keenya caccabsan, eega gosaan nama jaaran wanta deebisan, naannoo deebisan. Duusa maal godhan? Ummata qabsaa'ota kana waliin dhawanii jechuudha. Walloo fi Arsii fi Harargee jechuun ummata qabsaa'ota, ummata gartee haga irratti qawween isaanii lafa gadi hin taa'inii jechuudha. Oromoonni guutuun qabsaa'ota sigalee bakki qabsoon akka gaariitti Minilik gaafa dhufe waa walloo godhee isin hundi ni beektan. Ummata walii dhimmamu, ummata walii hadoodu, ummata yoo walloo hokkole wallaggi boohu, yoo wallaggi boohee Arsiin gadoodu, yoo Arsiin gadoodee Harargeen shimala fudhatee gabbahu akka waliin dirmanne eenyu dhaawame? Walloo dhaawame. Eenyu dhaawame? Arsii dhaawame. Eenyu dhaawame? Harargee dhaawame. Hararguma keessa eenyu dhaawame? Alaa dhaawame. Eenyu dhaawame? Kuraa Gulaanii dhaawame. Akka namni waliin rifan sigale akkas godhanii jechuudha. Obboleeyyan kiyya waan kana safaaxaan seehina waan biyya Araba deemu jiru kana waan xixiqqoon seehina sigale bar shamarran aggaaroo kan nuti jaalalaan beenu hundaatu gabbee lololabsu seeni bar Guraagee fi shamarran aggaaroo Guraagee nuti dalaga beena naggadachuu shaqata sii daldalachuu dubri aggaaroo immoo jaalalaan beena jara kana lamaaniitu bar gabbee lololabsite Guraageen lololabsiteeti abiyyi dura dhaabbachuu turte hiriira baateen garreesse bara ajaa'ibaa keessa jirraa beekan sigale bara ajaa'ibaa keessa jirraa jechuudha. So erga kana godhan eega Oromoo tokkummaa sii caccabsan warri gartee Oromummaa tana akkan dagaayne akkan injifanne barbaadu warri duraan ABO keessa taa'ee an qabsaa'ota ammaarreedha an akkana an miitirqishoodha jee gartee gogaa sabboonummaa uffachuu ture amma carraa argatee jechuudha. Amma numaatu mootummicha humna qabu kagartee biyya harkaa qabu ka baankii fi taankii harkaa qabu harkateeti muur Oromoo tana diiguu eegale. Fakkeenyaaf Sakkareeyyaa waan godhuu ture ni yaadattan sigale. Sadarkaa gartee ibsa baasuu billawa kee galka deebisi billawa kee galkaa baasi sadarkaa ju'utti gahee jechuudha. Kun hundi maali? Dadhabina keenya beekadha. Jalqabarraa inni isinii kaasuu jira beekadha. Waan arra dubbiin Suudii tun gabbaateef hin siimu jira. Erga Oromoo kana godhanii booda sadarkaa numaatu hattuun goota taatu keessa dhufne jechuudha. Hanuwatu abaluu keenyaa bar abaluu keenyaa akkana nuu ta'u abaluu keenyaa miitirqishoo hanuu ta'u adeeroo annamni hannaarra deeggaru nama kiyyaa miti sigale ayyoonni hattuu ta'e dursa Harargeen ka abbuta hanuwatu jechuu dura lakki ka nu keessa baate
maqaarar gelle nyaatta maqaa keenyaan hatu ajjeesu saamuu sirraa fafa jettee dursa tana dura dhaabbattuutu harargee qulqullu malee haay keenyaa bar maanuwaatu tajettu sun ergamtuu diinaati arsii keessattis akkasuma sigale arsii keessattis abaluu kiyya naati bar ati maarreedha ati miitirkishoodha tajettu sanumaa jechuudha saniifuu ummanni keenya eega gandummaan adda baasan booda maal godhan lola idduun labsanii jechuudha osoo lola idduutti labsin gaangistaroonni kun maal godhuu ture shamarran Oromoo kadachii gurguree miskiina Oromoo kadachii gurguree haati sii boruun irraa jijjiira yaaboo mucaan kiyya kuyyoochina dhaqe intalti tiyyatu yoochina dhaqe qorqorroon irra jaartii mana citaa keessaa na baaftii way mee rabbiin gartee bishaan baaraa kanarra na haa ceesisu jettee qurxummii akkasitti ajooytu san bishaan baaraa isiin turre cee ragaan isin isii galee ani ichirraa hundee ajaa sanirra gartee haqqisaa rakkachaa duriyyeen si taphachaa fuula si tufa akasin geenye hundi mataa qaqqabattee dhufte ka dhufe kana taa'anii asitti adda fudhatanii jechuudha obboleeyyan namni hanganni abaluufi namni hanganni abaluufi namni hanganni abaluufi jedha dallaalli ummata Oromoo adda fudhachuu ture kun gartee haga dallaala Liibiyaa nama geessutti warra Adaamaa taa'u jiru warra Finfinnee taa'u jiru warra dachii nama gurgursiisee nama gartee Adaamarraa fe'ee Finfinnee dabarsee Finfinneedhaan naannoo Amaaraa keessaan Suudaaniin kara Liibiyaa dabarsee dachii ummata gurgursiisu jiru takka takkaan qabeenyi keessan warri gaara Suudii keessa jirtanis warri hashiisha gurgurtanis warri bar waa hedduu qophaa'u jira takka takkaan qabeenyi keessan eessa dhalattan amma uggii jaawar iddoon dhaloota isaa eessa maqaan isaa ha dhugaa eenyu maarree uggii ju wallaalaan gariin ohoho barakana jee jaawarii jeetti itti ilaa hanga ganda inni dhalatetti namni kun dur re'ee takka qabamoo loon tokko qabamoo sa'a tokko qabaa qorachuu jiranii jechuudha yoo arra qorqorroo qabaate yoo arra makiinaa qabaate yoo arra bajaaji qabaate sigale maaliin akka bajaaji san bite maaliin akka Ayisuusii san bite maaliin akka Obaamaa san bite ganaa qoratamtee gabba'uu deemte hoggi namni maqaa dhugaa keetii iddoo dhaloota keetii aanaatti dhalatte godina kee gadda kee hoggi si gaafatu ati bakka akkafanitti way jaawar akkana jee bara ho hajjetta sigale wallaalaan gartee ibidda isa gubu jiru taa'etti qoflaa jedhan sigale taa'etti qof ibidda si qabachuu jiru fi qoflu jirta jechuudha tan ammaas arkuuf teessa sigale lola hin xumurre hin jalqabnu nuti gareen jaawar Mahammad Jaamtu tun lola hin xumurre hin jalqabtu so jarri kun ilmaan Oromoo kana adda fudhateeti gartee numaatu akka waan abbaa ta'e tokkicha hin qabne akka waan buuti cafaqaa jechuudha haga maallayni bu'uufitti cafaqaa jechuudha sagalee inni cafaqu kana rikoordi godhee gandatti ergu kun Finfinnee ta'a kun Adaama ta'a kun Dirre Dhawaa ta'a kun Harar ta'a kun Shaashamannee ta'a kun Khamisee ta'a kun gartee Naqamtee ta'a kun gartee Muyyaalee Booranaa ta'a jechuudha adda walii hiranii bar naannoo Oromiyaa guuturra biyya Itoophiyaa guuturra waan namni seenu ilaa hanga Gondaritti caasaa tarrifatanii taa'u turanii jechuudha amma warra Ayisuuzii hogginan kalee qabeenya isaanii qorachuu jirra jee katabu nama tokkicha ka gaara keessa taa'u ka hoggii suuraa isaanitti ergan nama takkaa paastaa mitiitii gartee shuumoo nyaateen fakkaanne goggogaa gartee akka qunxurroo sheexaanaa fakkaatu kanaatu Ayisuuzii 8 qabaa bar sheekha kunnaan jedha biyya amanuun dadhabe mana isaa hoggii suuraa kaasanii natti ergan G+3 kana mana ajaa'ibaatiin siinya bar yoo isachi ilaalte nyaanni sitti hin tolu bar namicha kana sigale yoo isachi ilaalte nyaanni sitti hin tolu inni gaara Yaman keessa ta'a goggogee bar yoo kana dirte bar
lilmeen dirte dhiiga namni kun ni dhiigaa jettee yaaddaa jechuun hidda ta'e. Kataa'u kana barshee qabeenya nama kanaa safaata seete bara hangana. Bajaajii hangana, ilma adeera isaati, obboleessa isaati, ayisuuzii hangana, minaamination sigale. Hangana buusee jira barsiin jenna. Waa hedduutu gayyaa jira. Kana hunda maaliin harkatee jechuun gogogaan kun ilmaan miskiinaa kana gaara keessa taa'eeti gurguruu ture, cafaquu ture jechuudha. Kammoo cafaqee warraa dhabe shamarran yoo taate fuudheeti barnumaatu li'annahu araba kana geessa siin jedha. Araba kanaa wajji walii galeeti dubbii ajaa'iba dhaga'uu teessan. Araba kanaa wajji walii galeeti miciyyoon numa dalaydi nyaattee dhuydi malee baatiin hoggi geesse akkaawuntii isin deema sitti fakkaati. Haadha gartee horii gurgurtee dachii gurguree abbaa dachii gurguree sigale nama kana ergee maallaqni akkaawuntii kana deema si fakkaatte. Akkaawuntii dallaalticha kanaa deema. Amata meeqa isaa dalaysiifata jechuudha. Bar distii tana harkifteeti distii afooshaata haga arabni gaani beeytanii tokkootu re'ee kophaa fixa beekama. Sigale. Intalti Oromootun amata meeqa namicha dallaaltichaa kana nyaachifte. Amma namoonni gariin seenaa dur garbii gurguramuu abbaa jifarfaa maarree gurguree miitirkishu waan akka siyaasa. Namni Oromoo amma gurguramaa jira. 2026 keessa 21st century keessa Oromoon akkasin namaa dalayde hay mee angaafiin isinirraa qaba. Maaliif Haile Sillaasee komattamee naa himu? Haile Sillaaseenis ilaa gaara mul'atarraa wallaggarraa hanga wallotti dalaysiifateeti akkasi fidachiifachuu ture. Diinni nuti komannu sun diinni hoggii Oromoo kakaafnu fakkeenya fudhannu sun Oromoo dachii qochisiiseeti sigale waa xiqqishorraa hambisee fi irra guddaa ifi fudhachuu ture. Isin bar intala Oromoo ama 3 ama 4 ama 5 sigale dalaysiiftanii huccuurraan bittanii fi bara Haile Sillaaseen huccuu bituuf ture bar. Waan ilmaan isaanii nyaachifatanurraa hambisuuf ture bar. Mee sirna keessani mooyaa maafiyaa sirna Haile Sillaasee turre bada. Haile Sillaaseen amma yoo kuntaala diidama harkatte kuntaala 4 fi kana ilmaan keetii hambifadhu jeeti 16 ol fe'ataa jechuudha. Isin bar yoo isin riyaala 1,000 harkatte 1,000 guutuu saabunaa tan qaamaan dhiqattu. Paantiin maallaqa guddaa ho'i paantiin fibbittu. Saabunaa kan qaamaan dhiqattu osoo hin irraan hambifneefi akkasitti dippoosi godhattanii bara. Mee isinii fi sirni Minilik, sirni Haile Sillaasee, sirni Abiyyi maalinatti. Tanaafi nuti bar maafiyaa ilmaan Abiyyi wanni isiniin jennuuf tanaaf. Akkasitti dalaysiifata isiniin jan jara kee. Dalaysiifateeti numaatu dalagaa tana keessatti bireedduun faan hoggii gabbatti kannaa ergaa jeejan. Gaara kana keessatti firaasha afaaf seete, khalloo afaaf seete, miciyyoo Oromoo buskuta tana dhagarratti jala qabeeti gubbarra gattaa ijaanya ilmi haadha rawu kun. Dhagarratti intala Oromoo gudeetis. Dhagaa caccabaa kanarratti. Maaliif hudduun isaa ifi osool dhagaa kanarra taa'u sibiila taate waa takka dhagaa miti yoo mizmaara gubbaa keessillee hudduun isaan dhageessu. Itti taphata siin jedhe ilmaan Oromoo kanatti. Tagaa akka nama qabduu, xiqqoo akka aqlee qabduu suuta jetteeti madaamii tana rafiftee arabni hoggii ruuza quufe yoo xiyyitii gubbadha hoyitee hunda ga'u jan sigale ni rafanii siin jedha. Sigale warri araba beeku barkar jan sigale. Araba kana eega ruuzaa fi lukkuu tanatti guurtee rafiftee bootu suuta jettee shuu jettee takka aqlee qabduu jalaa baddi siin jedha. Amma nama meeqaatu yaa sheekha dalagee isaanii baankiin naqu jira. Haati garuu biyya birooti baadiyyaa teessi wayi intalti tiyya yaa rabbi chirra naa baasi yaa rabbi bishaan irra hin baane yaa rabbi yaman hin dha'ine yaa rabbi bakka deemtuuf hin dha'ine jettee haati miskiintitti
sigale ichi way waatti sinjan ichi way waatti sinjan ya jira برجر جبنا أمة خنا جرج كشاش أمة خنا بر أكنمتي وان دولا خنا رب الناس نفكاتي بر قراني هل كني جوجا قراني وان كان نماتو مك مال سنجان بر وني ميديا رت ألبه جروتو يا شيخ وني فيديو جاني جولين مخول كيسي مال والجو تميتر كشول جو بر تنبلا كأجا بر سنجان أكمل نمني خنا هدو دفاع جانيسني كولن نونجان مالف نمك برتا أنيك آما خنا غوتو راجراني نياچي سنفاجر سين لغتي إدار لبو ما فربي بلسمان وندي هجين عمل جرا خنا لالي وان تكتكان ندقيام لغا ربي أكا مافيان بيخيسا أورومو قدو جرتو في سعودي عربية والقدو جرتو تانا هجين لالي no gana sigale gana sanubar rorro nanamma haasau kana cinqii nanamma haasau kana oromollee ta'ee bar oromoon arsii harargirra godhutti jirtu beeka sanuu ilmuma gandaatu intala wajjin daansii taphachaa guddatan intala abaluu abraahim maarree jee lakkaawee ganda isaanii gosa isaanii hidda isaanii beeku talaysiifata siin jaan gara jabina isaanii yoo isin dalaguu didde akka buuticha faqa siin jaan buleessu sigil bar oromoon silaa wallomma dhufee harargee talaysiifate yaa oromollee ta'u yaaboo amala keenyan beeku haga nuti gaariin beenu minaamin wajjin guddannee wajjii maarreen taanee jenna sigale barka wajji daansii taphachaa guddatan ka wajjin ganda tokko turan kanaatu akkasi dalaysiifata siinjan akka harretti kana haatichi dawwalte yaa maarree yaa ilma maarree yaa boon talatiyya gannaadhii sigaasii harkaa qaba jedhanii jettuun sigale kanaatu akkasi dalaysiifata siinjan gara jabina ummata kanaa so kana hunda eega qorannee xumurre booda wanni kun gartee maafiyaan tun oromoo keessaa bahu qabdii qajuurra gahamee jechuudha qoree jiddu galeessaa mari'atteeti wanni kun oromoo keessaa bahu qabdii abaluu gaddeebi'eeti ijoollee maxxansee meetirkishoo maxxansee maarroo maxxansee olola opiidiyoon ooftu kanaa fi faarsee bulaan oofu kana lagannee fadhiidoo haga isin geessu kabalaniif irraa dhorkanii jiran soo kana sagaraa ummata sagaraa keessa jiru kana sagaraa keessa gaddeebineeti kabalu jirra jechuudha kanarratti ummanni oromoo baatanii nu gargaaruu keessaniif keessaa fi alaan sheekotiin beekaa fi wallaala wanni kun beemagan aadaaf safuu keenyaa cabe ama sadi kadhachuu turre sigale sheekin kadhatee qeensiin kadhatee beekaan kadhatee wallaalaan kadhatee dadhabee namni hundinu hijaab jee hafuura miidiyuu maalaalu jibbe abu rabbiin baga isinitti gabbaase dhukkeerraa haasaa jedhaniiti jawweedhaaf giriin laayitii kennanii waan namni akkasitti dadhabisanii Jaawar Mahammad guyya sadii qofa keessatti in 3 day sigale gaarri cubbuu hiddan qabuu jedhan sigale 3 day guyya sadii qofatti daaraa godhe jechuudha sangubbarraa nammaa hoggii wanti hoolayyiin asirratti teessu tagartee foon malee sammuun qabnetu tagartee lukkuu arabaatiin foon baafte sammuun hin qabnetu kuno asuma laayifi marru jirra jaawarumaan hungoone marreenumaan hungeenye jechuu jirti is okay walli si yeroodhaaf yeroon ati boochu fagoo miti laal yeroon ati boochu fagoo miti dursa markisi maratee jira leenci sigale bakka takka dirooyiniin oggii rukutuu deemu saatalaayitiin laalta dura osoo hin rukunne osoo waa takka hin goone dura ni laaltaa jechuudha
eega laalte booda bakka sanitti marattaa jechuudha. Bakka san diinni jiraa jetteeti serkool jettiin faranjiin akkatti gartaami akkasitti itti martaa jechuudha. Dura isin laalee leenci isin laalee jira. Erga isin laalee booda isin maru jiraa jechuudha. Abaluu badii qaba abaluu badii qaba abaluu badii qaba abaluu badii qaba lakkaa'u jira. Isin maru jiraa jechuudha. Dirooyiniin hin dhukaafamne beekamu silaalu jira ganaa. Dirooyiniin ganaan dhukaafamne beekamu silaalu jira. Gaafachii dhuka'ee gaafa si kana ati gartee Nabi Muhammad irraanfattee Jiisasiin shaadaa qabattu. You will see. You will see. Arkuuf teesse. Biyyaas ta'e, Suudii keessaas ta'e, biyya alaatiis ta'e, looyarri sirra qophaa'aa jira. Evidensiin ta'e takka takkaan haasoyni kee sassaabamaa jira. Wanni beekee heeraatuun akka afaaniin iyyan kanaami qindeeffachuu si barbaachisa. Keessattuu biyya alaa kanatti sirri qindeeffachuu si barbaachisa. Qindeeffachaa jiran. Wanni kun erga saabaa'oon harkaa kufte pooyintii reefuu isin hin jeen irraanfatina. Eega saabaa'oon duraan qabsoo Oromoorraa abdii nama murachiiftu injifannoo kijibaa himtee injifannoo cululuqaadhaan gartee uummata Oromoo abdii murachiisaa turte eega damasaste booda warra hudduu muka ol kaa'u kana qopheeffatanii jechuudha. Wanni kun waan mootummaarraa as ka'e isin jeetiin jira. Sigale. Akka Oromoon tokkummaan qabaanne akka Oromumaatu kana wal godha. Eesaayin Oromoo ta'e. Akka ati Oromummaa kee jibbitu. Akka ati eenyummaa kee jibbitu. Akka ati if jibbitu. Dhugatti nama afaan tokko dubbatu. Afaan tokko miti. Nama amantii tokko qabuutu akkana wal godhaa jettee haga ati gartee namummaa kee if jibbitee ijoolleen moroonoo jaartee bira. Amma waan moroonoo jaamu kana siyaasaa keessa waan fooyyessatti fakkaate. Hagam takka akka namni if jibbee Oromoo tanarraa achi bahee nama biroo ta'uu fedha. Hagas takka geessee jechuudha. Oromoo duraan itti baqatan akkarraa baqatan gootee jechuudha hojiin tun. Wanni Oromoo walirra dalagu jirtu. Wanni gaara keessa namni wal godhu jiru. Wanni gartee namni horee walirraa bu'u jiru tun Oromoo hangas takka Oromummaa abbootiin kiyyaa fi lafee fi dhiigaan fidan sigale. Yaa Rabbi isaanin Oromoo ta'e nama jechisiiftee jechuudha. Siyaasaa fooyyensee. Wanni kun baay'inni guutuun abbootii qabeenyaatiin itti fanditameeti. Deeninnatiin itti fanditameeti. Amma goota gaara mul'ataa siin jedha. Gaara mul'ataa san rakkoo gaara mul'ataa san hin dubbatu inni. Maal godhani beeyta? Akka ati itti Arsii wajji wal jibbitu si karaa karaa. Bara Arsiin akkana nu gootee, bara Wallagga akkana nu gootee, ifi waajjira qabattee, bara Walloo akkana nu gootee, bara Maareen akkana kana sii haa. Silaa osoo goota gaara mul'ataa ta'e dursa maal dubbatani beeyta? Karaa gaara mul'ataa san dubbata. Ha osoo nama hurgufuu ilmoo namarraa baasu san ni beeyta. Buufata fayyaa hagam takka gaarri mul'ataa qaba dubbata. Dhageeffadhu. Buufata fayyaa ummanni keenya bar osoon asirra baadhatanii wasaasaa yaa'aniitiin karatti deeytuun du'aa jirti. Ganda keenyatti. Ganda andaladeetti osoo ambulaansiin qabnu, karaa daandiin qabnu, sigale buufata fayyaa gaariin qabnu, doktara gaariin qabnu, sigale bulchiinsa gaariin qabnu ni jiraami. Tajaajilli hawaasaa du'aadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma gaarummaa ganduma kiyyarraa hin seeqaa. Goota gaara mul'ataa jira. Bireedduu gaara mul'ataa ifiin jetti. Bari yoo viidiyoon sitti as baate sheeyxaanaaf baqataa beekamu. Maqaan isii bireedduu gaara mul'ataa jira. Haayamee bireedduu gaara mul'ataa tan dhageeffanna. Nuti laal warri gaara mul'ataa argeen nawarra ofitti hin deemnu. Maarra ofitti hin deemnu. Garuu gandi dhalootasii bishaan dhugaatiin qabu beekamu.
amma waan ganda kiyyatee fi fakkeenya fudhadha malee guutuun Arsiin Wallaggi Harargeen lixaa Harargeen baa rakkoon anaa sautuun tokkumaa beekatu. Bireedduu carcarii fi hin jetteeti carcar keessa karaa manni buufata fayyaa hin jiru. Zigala. Bireedaa Shaashamannee fi hin jaabar. Warri Shaashamannee immoo gibiraan gadarfameeti sigale karatti yaa wallaalee milishaan kun mana taa'eeti gartee manarra deemee cafaqa inni goota Shaashamannee fi hin jaabar. Shaashamanneef wanni inni godhu hin jiru akka nama Shaashamanneef sagalee ta'u akka tokkummaan sagaleen taane sagalee tana ukkaamsaa jira beekatu. Zigala. Inni immoo diida goota Shaashamannee osoo hin taane diina Shaashamanneeti. Inni immoo goota gaara mul'ataa osoo hin taane diina gaara mul'ataati jechuudha. Inni immoo goota gartee Harargee lixaa osoo hin taane diina Harargee lixaati jechuudha. Goota maarree Mixirqishoo Miilliyyoo je'ee gartee ka Oromoo adda hiru kun. Sigale. Inni faayidaa isaatiif godha malee ummata kanaa yaaddeeti miti. Ummata kanaaf yaadee takka yaaddeeti miti jechuudha. Osoo ummata san guutuu gurguranii hiisha sii keenya jedhanii hagamin naa gurgurtan illee hin gaafatu. Gurguru aadaa faanaan dhaqqabaa malee ummatuma gaara mul'ataa sanu aboo gurgurreeti bar ummata gaara mul'ataa kana guutuu gurgurreeti hiisha sii kaa'u yaanaa osoo jaanii gaara Yaman keessatti itti dawwalani. Yaaboo meeqa gurgurtanii irraan baatu. Gurguru aadaa faanaan dhaqqabaa haguma isaan baanii gurgura ijaan sanu. Gatilleen kirikirina. Nama hagas takka dantaa ta'e hin qabneetu maqaa keetiin naggadee gosa keetiin naggadee eenyummaa keetiin naggadee tokkummaa gartee ati dhiigaaf lafeen fidatte kana si harkaa balleessu jira. Tanaafi lafaa kaanee jechuudha. Tanaaf lafaa kaaneeti saaxilu jira jechuudha. Amma yeroo saaxilaati. Tarkaanfiin itti aanti 100%. Imbaasiin Itoophiyaallee naa galatoomtu. Warri dheengaddaa duraan jawwee jee gartee deeggartoota jawwee kan akka isa jala deemanii koppiliinki sheer vaayiraalii mana isaa baasaniif godhuu ture. Jawween itti lafaa kaanaan hayi nuti abbichuu keenya barbaannaa maarree barbaannaa jedhaniiti oriyani faarsee bulaanis fakkeessullee haa taatu yakka dalaydeen nu bira galtaa beeyi magan jedhaniiti firraariya yakkamaan bakka hin qabu jechuudha. Tanaafi Sheekabbutu maal jedha yakkamaan gootaas gosaas gandaas hin qabu sigale. Yakkamaa manni goonni isaa gootummaan isaa gosti isaa mana hidhaati. Adabbiidha mana murtiiti sigale. Tanaafi nan yeroo hunda wanni nan akkana jiruuf tanaafi jechuudha. So kanarratti tarkaanfii fudhatamaa jira. Kanarratti warri informeeshinaan haga ammaa nu gargaaraa jirtan baay'ee takka galatoomaadha. Kun itti fufa. Wanni biyya Arabaatun haga nama gartee wal shawwadee qaama saalaa walirraa waraabee shamarran keenyarraa maallaqa nyaachuu jiru oliinsi baasaa oliinsi darbaa yoo maallaqa hangana erguu baatte oliinsi baasaa haga ju'utti qabsoon teenya deemti. Lubburraa haga huddutti jechuudha. Huddurraa haga lubbutti lubburraa haga huddutti jaa kitaabul jismi sigale. Maaliif nuti faayidaa isinirraa arkanne maal isinirraa arkanne koppiliinki nuu godhaa jennee sheer nuu godhaa jennee leenca nuu darbaa jennee isin rakkifne. Isin jiraadhaa haadhatee isanii leenca darbaa isiniin jechaa jirra. Haadhatee isan ta kophee isiin lafaan deemtu hin qabne san namni gartee qaama saala keetii waraabee kanaan bajaaj adaama sirraan bitatiniin abadan kana hummaa fi haadha kana dhukkeessi wajjirraa kaafnaa dantaateetiif si lolaa jirraa jechuudha. Dantaatii tana jala bu'atee okkotee beelaa abbaa jala tuqataa jetti Oromoo. Maanaan ayatoota kana okkotee yoon beekne distii midhaan itti bilcheessan tana kabeeleetu gartee qoraan jalatti akka ibiddi dafee bilcheessuuf jala guurataa jiran. Sigale. Amma waan deddeemaa jira. Jaawar Mahammad Harargee qofa poosti godhee maarree qofa poosti godhee Mixirqishoo qofa poosti godhee Miilliyyoo poosti godhee siin jechaa jiran. Bakka yakkamaan jiru bakki miilli Jaawar hanqateen jiru. Sigale.
bakka yakkamaan jiru bakki miilli jaawaraan qateen jiru. Yakka dalageetiin huraa galaan jala baqaddaa. Yakka dalageetiin afran qalloo jala baqaddaa. Yakka dalageetiin maal jala baqaddaa. Ayichile madeero huraa galaan sinirga huraa galaan ummata qulqulluudha. Afran qalloo ummata qulqulluudha. Sigale. Yakka gartee mataa keetiif dalaydi dhimma keetiif dalaydi malee wanni ati gartee gosa keessaa baate maal keessaa baate isaanuu dhaga'uu diddee jechuudha. Yaa ilma keenya dhaabbadhu yaa intala teenya dhaabbadhu janiiti kadhatanii si daddabanii jechuudha isaan. Kadhatanii si daddabanii arra rabbiin jabaa si finna kunoo laal sheekii shariif ba'ee alhamdulillah jechuudha jira. Sheekii shariif ba'eeti alhamdulillah jechuudha jira. Saniifuu uummanni keenya wanni gartee ijoollee biyya Arabaatii irraa dhufte tun dubbii gaffagooti. Laas uummanni Oromoo irra guddaan keessattuu diyaaspooraan faan waan biyya Arabaa tana ni tuffattan. Keessattuu ijoollee biyya Arabaa tanallee ni tuffattan sigale. Wanni tuffatamuu hin qabne ijoollee biyya Arabaati ani isiniif hin himu. Isiniin galu sigale. Hayyoonni keenya Ka'arraa alaabaa tolchee afaan Oromoo diriirsee kun biyya Arabaa tana ta'anii godhan sigale. Biyya Arabaa tana siyaasaan biyya Arabaa tanarraa deemtu siyaasaa fooyyee miti. Siyaasaas illee balleessitu takkaatas illee tolchitu jechuudha. Yoo qabachuu beeyte si tolchiti yoo qabachuu hin beekne si balleessiti jechuudha. Saniifuu waan kana tuffattanii gartee hayyoonninis kanneen horii gurguree biyyaa bahee dhiisaan irraa sheekaa butaatu horii gurguree biyyaa bahee yaa'anii jettanii adeeroo kun bar itti gaafatamummaan beeku namni kun haga qaalee bar ummata dhagarra taa'ee Jawaar Mohaammed arrabsu bar. Jawaar Mohaammed kun haga inni qaaliin beeku mana barnoota inni itti barate hin beeku sigale yuunivarsiitii Jawaar Mohaammed irraa fixe tun gatii isiin qabdu maal akka taate addunyaa irratti inni irraa cufaadha sigale. Inni Jawaar Mohaammed ta'uu maqaa isaa Facebook irratti dubbise. Nama akkanaati namni ati firraa eetu. Namni gatii ta'e beeku bar sin ajjeesu. Si hidheefa si gorsee minaamin si jeega siriis. Bar kun sirraa kutaa bar. Sigale. Osoo ammaa fuudhanii sheekka abbutaa kana fuudhanii gaara keessa nageessanii. Sigale. Sheekka abbutaa kun hagam takka qaaliin beekamatu manarraa kutuu malee. Kan uummatarraa eegu qabdu wallaalaa kanaa jechuudha. Ana amma duraan isiniin jee akkuma beekaa keenyarra duullu wallaalaa keenyarratti duuluu qabnaa guyyaan ani isiniin jee barreessee yaadattu. Sheeka wallaalaa wallaalummaa maalirraa irra duulla jechuu turtan gaafas. Sigale. Maalirraa irra duultan jechuudha. Kanummaan ati firraa eeguu qabdu wallaalaa kana. Gatii namaan beeku sigale. Namni kun hagam takka qaaliin beeku. Namni kun yoo du'e gartee maal fayyadan beeku. Amma fakkeenyaaf PP amma gatii namaan beektu maaliif? Mee Hacaaluu ajjeefte luukme Hacaaluu du'e mi? Hacaaluun duun san saba hangam takka miidhamee laata? Arra hawwisoo PP bakka san qabatee jechuudha. Warra saba quban qabne warra sabni du'uus dhiisuus irran kaayyanne numaatu faana nagayaa jee saba kanarra wallisu. Sigale. Kanaatu as ba'e jechuudha. Saniifuu wallaalaan gartee gatii namaa hin beeku. Kanummaan ati gartee wallaalarraa uummatarraa eeguu qabdu wallaalaa kanaa jechuudha. Wallaalaa gartee beekumsa malee beekamtee harkate kana jechuudha. Kanatti uummatarraa eeguu qabdu. Saniifuu wanni tun waan laayyoon laalamtee tuffatamtu waan hin taaneef teenyee mari'annee itti ka'amte. Wanni biyya Arabaan tuqamnee jechaa jira uummanni dhuga nuuf gala. Wanni biyya Arabaan tuqamne cubbuun uummata kanarratti hojjetamtu uummanni kun walirratti hojjetu sadarkaa gartee gurraanuu dhaga'uu si jibbisiisu. Dhugatti Oromoo maatu cubbuu kanaa walirratti hojjeta. Lammummatti jabbireedduu tanaatu cubbuu kanaa walirratti hojjeta jettee sadarkaa ati gartee gurri keetuu sammuu teedhiisi gurri keetuu waan san dhageeffachurra yaa rabboozuu waan kana dhagahuu baadhee sadarkaa jetturra waan gahamoo namni biyya Arabaa kanarra walitti dalaga. Biyya alaa kanaas walumarra dalagaa beeki garuu
biyya alaa kanatti maaliif walirratti hin daleen seeraa jira. Biyya Arabaa kanarratti seerri isaaniitis amma fakkeenyaaf intala Oromoo takkarra yoo yakki dalagame dhayxee himachuudhaaf waraqaan qabdu. Takka gurbaa Oromoo tokkorra yoo yakki dalagame gurbaan sun dhaqee intala Oromoo tana himachuudhaaf waraqaan qabu jechuudha. Kanaafi yakki babal'ate malee amma biyya tana yoo rakkinni sirra dhufee deemtee himachuu dandeessaa waraqa qabdaa. Haganumaaf wayya malee waan isinirra wayyaatiin qabanii beekadhu. Waan isinirra wayyaan qaban si galee. Akka namni isin qofa homatu isinitti hin fakkaatin si galee. Hundinuu tokkuma. Hundinuu tokkuma ifiifuu isin turre jira. Saniifuu yakkamaa baaftanii qulqulleessitanii kennuun eenyu caalaa isin fayyada jechuudha. Amma ummannummaan keenya ka Itoophiyaa wajjin biyya takka qabnu ka Amaaraa kun Oromoon ifiifuu mata walirraa murtii. Maal dheengadda fannootu gartee mataa muree Oromoo gartee mukaddiree deemaan jettee min jaaniiti gartee afaan Amaaraatiin hedduu haasa'an si galee. Hedduu haasa'u jiranii jechuudha. Waan ifi walirra goonu sirni Minilik fidee hudduu Oromoo ni kabaja Minilik. Mukatti hin keenye beekadhu. Mataa Oromoo garuu wanni mureef ni sodaata. Ni sodaataa fi mataa mure. Mataa kanaan waan ayyaadan jee mataa mure malee harmi Oromootiis wanni murameef goototaatu kana luugeena guddata jee sodaa mure malee akka isin gartee wal tuffachuu, wal xiqqeessuu, wal gabbuusuu murtan kanaa miti. Diinni keenya nu sodaata. Arra diinni keenya garuu dhaabbatee laalee idaan uummanni kun uummata akkanaati. Inuun jechuu jira. Afaan beekanitti hiikkatan. Waan isin laayif irra fiddanii waliin gootan tana afaan Oromootti hiikkatan. Kana hunda biyya Arabaa tana ka jiru Tigree jira. Amaaraa jira. Amaaraa fi Tigreen gaafa lola Tigraay san akka wal godhan ni yaadattanii waan bineensi walirratti hin dalagne walirratti dalaganii isaanii gaara Yaman keessa wal qabee kas wal godhu gartee. Mee arkite Tigree fi Amaara gaara Yaman keessatti viidiyoo wal waraabaa biyya Arabaa keessatti viidiyoo wal waraabaa akkas wal godhu biyyatti Amaara irratti kana gootan Tigraayitti kana gootan jee isaanii kas wal godhu gartanii. Isinii waan irra wal dhaben beeyne isinii takkaa hijaa wal godheen beeyne isinii takkaa akka Tigree fi Amaarri wal godhe san wal godheen beeyneetu diina walitti ta'anii akkas wal godhan osoo biyyatti namni Harargee fi namni tokko akkas naannoon tokko akkas wal godheefa fiddanii jiraa wal gubdanii jechuudha. Mee laala uummatuma ollaa keessan sigal Gaambeellaatu Suudii deemu jira. Afaarii Suudii deemu jira. Isaanii dhaabee intala Afaar qullaa dhaabee isaanii viidiyoo waraabu gartee. Qullaan tara Amaaraa Amaarticha asirra poosti godhu gartee. Qullaan tara Tigree asirra poosti gootu gartee. Keessattuu uummatuma keenya ka amantii musliimaa himatu kana karakkoo qabu. Ifin ijoolleen Oromoo ta kiristaanallee nagaa qabdi. Nuti Shawaa hudduu muka nama kaa'u takka Rabbi nu garsiisu. Wallaggaa hudduu muka nama kaa'u takka Rabbi nu garsiisu. Goggog boo qaanfadhaa namni isin taajjabeef qaanfadhaa. Sanuu bara akka waan mataa qabdu mataa maraa dhuftee bakka silaa miidiyaarraa dhokachuu qabdu qaanoytu akka gootadhaa datti bara. Siila. Akka gootadhaa datti. Mee sirra naftanyaa maarree naftanyaa jetta yoo dhiira taate deemiti nama biroo akkas godhi. Dhiirummaa yoo qabaatte. Miskiina obboleessa keetii ka nyaateetu garaan dhugin. Aboo ozoon nan qalle dura yaaboo bishaan na kenna nyaata na kennaa ka jiru ka garaa beela ka qaamni isaa kunuu kanatti laafunuu addaati. Kana fidee arsiidha jee ka arsii tanaa maalummaa irraan beeyi. Kana fidee Harargeedha jee ka Harargee tana maalummaa siitu irraan beeyi. Kana Walloo jee fidee sii galee miskiinticha kana qallaa ka Walloo tana maalummaa isaatu irraan beeyi.
fideechitti halaalchise duratti. Mee ifqaanfadha namni isin taajjabe addunyaan guutuun isin taajjabde even arabni keessa jirtan kunillee isinifatee jira. Saudi Arabiyaa wallaahi billaahi biyya arabaa isin hin beektan malee osoo beektanii biyya arabaa dahabaan siidaa jaaruuf qabdan biyya keessatti. Aboo nama kophee kaayyachuu hin qabne nama huccuu jijjiirrachuu hin dandeenye meeqaa Saudii dhaqee dalagatee huccuu jijjiirrate. Biitikka Saudi Arabiyaa ummata keenya dandeesse ni jirti dhugatti. Biitikka Yaman ummata keenya dandeesse ni jirti. Ati namni salaam alaykum siin jenneetu Saudi Arabiyaa dhaqee dalagatee qorqorroo jaarratee mana bireedaa jaarratee bar gosti tee assalaam alaykum siin jette gosa kanarra jettu kun si gale jinniin sitti haa gootu. Maarre hararge kanatti jettu kun harargeen dhalachuu keetuun beeytu bar. Saudi Arabiyaa tanaatu bar akka ati dalagattu dalagaa si uumte biyya keessa dalagattu biyya keessa jireenya kee jijjiirtu kabaju qabdaa bar ifiise osoo beeyte wallaala nin beeyne malee ati akka obboleessi kee haafelleen ummata kabajaa qabu janii dhufee dalagatu biyya tanaafuu kabajaa kennuu qabdaa barati. Ati gartee gaafa biyyaa dhuftu ajaa namni funyaan qabatee si bira kutuutu arra makiinaa keessa hoggii teessu anamma akkaan dur keessa jiru amma Ameerikaan natti jannata as dhufeetiin jijjiiramee jechu kabajaan kennaafi jechu Ameerikaa fi ummata Ameerikaatiif illee si gal si kophee jijjiirratu hin qabneetu dhufee Saudi Arabiyaa dhufee foon namaa baasee lafee namaa baasee huccuu namni uffatee nama fakkaate. Sigale khadruwa jitto firra oqa ganda keessa deemu khadruwayooni fi laaqana nyaate hiraata shawwadee rafu sigale biyya kasi keessa dalaydu bar kabajaa godhu qabda ifiifuu kabajaatti godhu qabda bar sigale beeyta akkasi biyya kasi chaansii si uumte biyya kasi dalagaa si uumte hiree si gartee sirraa jireenya jijjiirte kabajaa keessatti uumu qabda malee yakka keessatti dalaydee akka ummanni biyya sanillee mootummaan biyya sanillee ummata kee jibbu godhuun qabdu jechuudha. Ummati Itoophiyaa jedhamu jibbullee godhuun qabdu jechuudha. Mee dhaabbadhaa ilaala. Rabbi isin haa qajeelchu wallaalaan quufes laa'u rabbiin aboo jaajani haganumaan isiniin jechuu dhufe sagantaa itti aantu yoo rabbi janga wali jechaanu jabaadhaa informeeshina qabdan asirga miidiyaa keenya kanaas shinnigaa shawjaa liinkii asirra isinii kaa'e gabboo aatii gartee subscribe godha harki keessan fayyaa harkatu tokkummaa keessan jabeeffadhaa tokkummaa wanni caalan jirtu kan isin injifattanii heddummina ozoon hin taane tokkummaani Tigreen irraa kan sodaatamu jirtuuf Tigreen diinagdee harkaan qabne waa takka harkaan qabne wanni sodaatamtuuf waan tokkummaa qabduufi jechuudha wanni abiyyi dhaqeetti hin buuneef arra Oromoon tokkummaa waan hin qabneef wallaggi dhumaa jirti jechuudha giddaa ayyaanatti gartee namoota dhume harkitanii jirtan jechuudha hangar guutee nama dhume harkitanii jirtanii jechuudha dhimuma tana keessa amma kaleessa narsii warra nama deessisu kana gartee warra qalama malee waa takka qawwee harkaan qabne diinni manarra deemee mataa keessa dadha'u jira jechuudha. Kana hunda maaliif naannoon Oromiyaa guddina kana qabdaa maa saaxilamte waan tokkummaa hin qabneef tokkummaa keessan jabeeffadhaa hayyuu keessan dhageeffadhaa rabbii keessan abbadaa nagaan nu jiraadhaa baay'ee isin jaalannaa isin kabanya yoo balleessinee wallaalaani yoo tolchinees beekumsa keessaniin kan isin irraa baranneen nagaa